Yeroo keetti fayyadamaa jirta moo yerootu sitti fayyadamaa jira laata? Namni baay'een waan yeroo isaatti fayyadamaa jirutti fakkaata. Garuu yerootu isaan itti fayyadamaa jira malee namoonni baay'een yeroo isaan itti fayyadamaa jiran. Ati warra kam keessa jirta laati? Egaa akkuma beekamu nama hundaafuu sa'aatii 24tu kenname. Sa'aatii wal caalu hin jiru. Namni tokko guyyaa keessa sa'aatii 12 qabaate, namni kan biraa immoo guyyaa keessa sa'aatii 24 hin qabaatu. Garuu haala itti fayyadama yeroo keenya irratti baay'ee piroodaaktiviitiin keenya wal gata jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti yeroo keenya sirriitti itti fayyadamuudhaaf wantoota nu gargaaran shanan isiniif kaasa. Inni shanaffaan dhumarratti argamu baay'ee kan si fayyadudha. Kanaafuu haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Ani gammachuu ufaati chaanaalii kanarrattis gorsoota parsonaal divilooyimentiidhaan wal qabatanii fi akkasumallee viidiyoowwan teekinooloojiidhaan wal qabatan kan argatan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaratatan immoo amma chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik gochuun dagatina na waliin tura. Ishii gaayis akkuma beekamu sa'aatii 24dha hunda keenyaaf kennamee kan jiru garuu haala itti fayyadama keenya irratti hundaa'uudhaan piroodaaktiviitiin keenya baay'ee wal gata. Kanaafuu yeroo keenyatti sirriitti itti fayyadamuudhaaf qabxiiwwan nu fayyadan shanan isiniif kaasa. Egaa yeroo keenya sirriitti itti fayyadamuudhaaf wantoota yeroo keenya akka sirriitti itti fayyadamnu nu taasisan sirriitti addaan baasnee beekuu qabna. Wantoonni nuti akka yeroo keenya sirriitti itti fayyadamnu nu taasisan qabxii inni shanaffaarra jiru pirookiraastinaashiniidha. Egaa pirookiraastinaashin jechuun gocha tokko nan raawwadha jedhanii har'aan jalqabaa boruun jalqabaa iftaan hin jalqabama jedhaniitiin beellama dhedheeressuudha jechuudha. Fakkeenya kitaaba dubbisuu jalqabuudhaaf ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo hojjechuu jalqabuudhaaf ta'uu danda'a. Namni baay'een karoorsaa garuu hin jalqabu. Har'aan jalqaba jedha, boruun jalqabaadha, torban kana jedha, waggaa kana jedha, dhedheeressaadhuma deemaa jechuudha. Bakka har'ina darbeera boru ganama jalqaba jedha, guyyaan boruus immoo dhufa iftaanan jalqaba jedha. Ganama yeroodhaan sa'aatii 11 sa'aatii 12tti kaa'uudhaan ruutiinii keenya sirreessuudhaaf yaalla yeroo baay'ee garuu har'a ka'uu hin dandeenye jenneetiin bakka boruu kaasee sa'aatii 11tti halkaniin ka'ee hojii jalqabaa sa'aatii 11tti halkaniin ka'een ruutiinii koo sirreessa jenneetiin murteessina. Boruus ka'uu dadhabna, iftaanis ka'uu dadhabna. Waan tokko gocha wayii gochuudhaaf yaadne achi ofirraa dhedheeressaa deemuun pirookiraastinaashin jedhama. Wanti kun namni akka yeroo isaatti hin fayyadamne kan taasisu pointii baay'ee beekamaa ta'edha jechuudha. Akka addunyaatti pirookiraastinaashiniin egaa namni akka piroodaaktiivii hin taane taasisa, namni akka waan tokko hin jalqabne taasisa jechuudha. Waan tokko atleast erga jalqabnee booda tokko itti fufuun salphaadha. Waan tokko jalqabuun garuu pointiin jalqabaa baay'ee ulfaata waan ta'eef waan ta'e yeroo murteessinu guyyaan nan jalqaba jennetti jalqabuuf yaalii guddaa gochuu qabna jechuudha. Waan ta'e jalqabuun baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef waan haaraa wayii kitaaba dubbisuu ta'uu danda'a. Barnoota haaraa wayii eegaluu ta'uu danda'a. Waan nama fayyadu wayii jalqabuun baay'ee namatti ulfaata. Wanta nama hin fayyadne garuu jalqabuun baay'ee salphaadha. Baay'ee tiiktookii irra gallee viidiyoo namni gadhiise iskrool gochaa oolu baay'ee salphaadha. Nu fayyadu waan ta'eef salphaadha jechuudha. Wanti nu fayyadne hojjechuun isaa nutti salphata. Wanti nu fayyadu garuu ofii keenya viidiyoo hojjennee gadhiisuun garuu nutti ulfaata. Maallaa jalqabuun isaa namatti ulfaata bakka nama xaarsaa dhamaatii qabaachuudha. Wantoonni salphumatti namaaf hojjetaman viidiyoo namaa seenanii iskrool gochaa oolu, viidiyoo namni gadhiise ilaalu waan garaagaraa wantoonni salphumatti namaaf hojjetaman wantoota faayidaa namaaf hin qabnedha. Wanti si fayyadu garuu jalqabuudhaaf baay'ee sitti ulfaata. Erga jalqabdee booda garuu riizaaltii gaarii siif fida jechuudha. Kanaafuu pirookiraastinaashinii irraa of eeggachuu qabna. Qabxii inni arfaffaan immoo murteessuu dadhabuudha. Disishinii tokko murteessuu dadhabu kana gochuun hawayya moo kana gochuun hawayya jennee yeroo balleessana yeroo baay'ee waan tokko raawwachuuf jennee taaksii garaagaraa qabna. Taaksii isa kana dursee raawwadhu moo taaksii isa kana raawwadhu moo jennee murteessuu dadhabuunis akka namni yeroo gubu taasisaa jechuudha. Garuu dursinee wanta borgoonu guyyaa tokko dursineetiin karoorsinee irra dooteeti murteessuu irratti yeroo hin gubnu jechuudha. Namni tokko amma hojii wayii jalqabuudhaaf ta'uu danda'a. Guyyaadhuma irraa aakshiniidhuma guyyaa tokkotti keessatti raawwatu yoo ta'e murteessuu dadhabuun baay'ee namatti ulfaatudha jechuudha. Pointii inni sadaffaan immoo akka namni yeroo isaatti fayyadamne taasisu maltii taaskiingiidha. Maltii taaskingii jechuun gochoota garaagaraa hojii garaagaraa saayimaaltaneesilii as the same time hojjechuuf yaalu jechuudha. Fakkeenyaaf eerfoonii gurrarra kaawwadhee kitaaba nan dubbisa. Yoo namni bilbilees immoo bilbila namaas gidduuttan kaasa gocha garaagaraa wal faana hojjechuuf yaaluun akka namni piroodaaktiivii hin taane akka namni yeroo isaatti fayyadamne taasisa. Kanaafuu gocha tokko dursinee raawwatamuu qabu dursinee raawwachuu erga xumurree gocha kan biraatti darbuudha malee hojii 2-3-4 ergaa takka sa'aatii wal fakkaatatu jechuun barbaachisaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa keessatti sa'aatii dheeraa qabna. Hojii isa tokkoof sa'aatii 2 ramannee yeroo ta'e sa'aatii 2 keessatti hojjennee xumurree hojii itti aanu immoo waan barbaachisaa ta'e sa'aatii itti aanutti raawwachuu. Hojii biraa ammas itti aanee jiru taaskii biraa sa'aatii itti aanu keessatti raawwachuudha malee as the same time waan garaagaraa wal bukkee oofuun akka tokkichumayyuu seeraan akka hin xumurre nama taasisaa jechuudha. Kanaafuu maltii taaskiingiinis akka namni yeroo isaatti hin fayyadamne waan nama taasisudha. Inni lammaffaa irratti barreessee akka namni yeroo isaatti fayyadamne taasisu noo jechuu dadhabuudha. Waanuma hunda ookee jechuun akka namni yeroo isaatti fayyadamne nama taasisa. Fakkeenyaaf atama karoora tokko qabda, waan har'a raawwachuu qabda.
Hiriyyaan kee tokko kootu buna dhugna yoo siin jedhe tole jetteetuma wajjin deemta yoo ta'e namni yoo sii bilbila sii bilbilame hunda kaasteetuma sa'aatii kennitee fi taasifamsiista yoo ta'e akka yeroo keetti fayyadamna taasisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo itti fayyadamuuf noo jechuun barbaachisaadha. Wantoota noo jechuu qabnu irratti noo jechuun yeroo tokko tokko garaa jabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Hiriyyaa keenyatti ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a. Kaayyoo keenyaaf jecha noo jechuu danda'u qabna. Waanuma namumaan oofamuu hin qabnu jechuudha. Karoora namaatiin oofamuu hin qabnu. Namni inni tokko hojii isaa hojjechaa oolee galgala kottuun bashannannaa siin jedhu yoo ta'e ati immoo hojiin hojjennu yoo ta'e galgala sunitti wantoota hojjechuu qabdu taaskii garaagaraa torra kee jira yoo ta'e nama sun garaa ga'uudhaaf jecha noo jechuun sitti ulfaatee bakkuma inni siin jedhe wajjin deemta yoo ta'e namaan oofamaa deemta yeroo keetti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu guddina dhuunfaa keenyaa keessatti haa ta'u yeroo keenyatti fayyadamuu keessatti haa ta'u noo jechuun baay'ee advaanteejii guddaa qaba. Noo yoo jenne meebii namni sun yeroodhaaf nutti mufachuu danda'a garuu isa namni sun nutti mufatudha moo kaayyoo keenyatuun nuuf dursa kan jedhu itti ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsate yoo ta'e mana yaalaa geessuudha yoo ta'e dhimma piraayoriitii barbaachisuudha waan ta'eef hojii keenya biizinesi koo geessuu dandeenya waan nama sun fayyadu irratti. Garuu wantootuma xixinnoo nuuf fayyanne irratti nama faana deebinee buna dhuguu shaayii dhuguu irratti wantootuma sasalphaa ta'an irratti noo jechuu dadhabuudhaan hojii kan keenya dhiisuun baay'ee waan nu miidhuu danda'uuf noo jechuun barbaachisaadha. Viidiyoo kana booda noo jechuu akka dandeessan isinirraati eegaa. Warri ilaalaa jirtan chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa akkasumallee viidiyoo keenya laayik godhaa. Yaada yoo qabaattan dhimma kanarratti gorsa nuu kenna jechuu barbaaddan koomentii irratti na barreessa. Qabxii inni guddaanii fi inni tokkoffaan akka namni yeroo isaatti fayyadamne taasisu having no clear goal. Kaayyoo clear ta'e wayii dhabuun akka nuti yeroo keenyatti fayyadamnu taasisa. Namni kaayyoo wayii qabu kaayyoo suniif jecha yeroo isaatti fayyadamu. Kaayyoo clear ta'e dhabnaan garuu bakka nama bakka dhaqu hin beekne karaan hundiyyuu isa geessaa jedhama. Namni tokko Finfinnee irraa ka'ee magaala kam akka dhaquu barbaadu hin beeku yoo ta'e gara Amboottis yoo qajeele isa geessaa, gara Shaashamanneettis yoo qajeele isa geessaa, magaala barbaade yoo dhaqee isa geessaa jechuudha. Maallaa karooraan qabu bakka destineeshinii wayii waan murteeffate hin qabu. Kanaafuu goolii clear ta'e wayii dhabuun akka namni yeroo isaatti fayyadamu taasisa. Fakkeenyaaf atileetota biyya keenya warra bebbeekamoo warra akka Qananiisaa Hayilee fa'aa halkaniin kaanii tireeningii gurguddaa hojjetanii injifannoo sun akka argatan kan isaan gargaare goolii clear ta'e wayii qabu. Injifachuu barbaadu waan bira ga'uu barbaadan qabu. Kanaafuu dirqama yeroo isaaniitti fayyadamanii dirqama halkaniif guyyaa ka'anii qorra aduu rooba hin jedhin dirqama tireeningii hojjetu jechuudha. Maalla goolii clear ta'e wayii qabu waan ta'eef yeroo isaaniitti fayyadamuun dirqama isaaniiti. Goolii clear ta'e hin qabnu yoo ta'e garuu hojjennee sinuma ta'a hojjechuu baannee sinuma ta'a inni yaadnaa jechuudha. Bakka ga'uu barbaadnu wayii hin qabnu karoora wayii hin qabnu waan achiif gochuu barbaadnu hin qabnu taana maal gocha yeroo keenyatti fayyadamna yeroo keenya qisaasessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu callisnee tiiktookii irraa viidiyoo namaa scroll gochuu teenyee oduu siyaasaa dhimma nuun ilaallanne waan baay'ee odeessinaa jechuudha. Maalla goolii clear ta'e hin qabnu waan gochuu barbaadnu hin qabnu waan barbaadnu garamitti akka deemu barbaadnu homaa hin beeknu jechuudha. Kanaafuu biyya akka kanaa keessa teenyee yeroo keenyatti fayyadamuu dadhabuun mana bunaa jala teenyee ispeeshaalii dargaggoonni Oromoo mana bunaa iddoo garaagaraa teessanii yeroo keessanitti fayyadamuu dadhabdanii callistanii viidiyoo namaa scroll gochuu tokko viidiyoo nama fayyadu wayi hojjettanii ofii keessan gadhiistu yoo ta'e isin fayyaduu danda'a baay'ee tiiktookii irratti ittiin beekamtanii ittiin galii argachuu piroomooshinii garaagaraa argachuu dandeessu garuu waan namni gadhiise teessanii scroll gochaa ooluun baay'ee waan yeroo namaa ajjeesudha. Kana kan godhu namni baay'een hundi keenya iyyuu affektididha baay'ee ana dabalatee maalla itoon jaalatiin seennaa tiiktookii irraa daqiiqaa 5 fayyadamattee seente sa'aatii 5 fayyadamuu dandeessa maalla algooriizimiinsa akka ittiin hojjetame atteenshinii namaa akka qabachuu danda'uttidha. Scroll yeroo gootu viidiyoo biraa dhufa scroll yeroo gootu viidiyoo biraa dhufa dhumarratti garuu yoo teessee yaadde sun hunda ilaaltee maal si fayyade homaa faayidaa fayyadamtee hin qabdu. Warri gadhiisaa jiru garuu faayidaa irraa fayyadamu qabu. Baay'ee waan tola argachaa jirtu kana viidiyoo garaagaraa yeroo ilaaltu tiiktookii irraa scroll gootee viidiyoo garaagaraa yeroo ilaaltu tola argachaa jirtu taanaan waan ta'e kan gurguramaa jiru siidha. Siisa ilaalutu gurguramaa jira. Maalla namni inni viidiyoo sun tiiktookii irratti siif gadhiise galii ittiin argachaa jira. Galii kan argatu waan ati ilaalteefidha. Atteenshinii keetiin galii argachaa jira jechuudha. Ati garuu teessee ebalukoo akkana jedhe dubbii siyaasaa irratti aktiivistiin abaluu akka kana jedhe warra akka kana jedhan tiiktookeriin abaluu kana godhe kana bitate mana akkana bitate teessee waan namaa qofa ilaaluun odeessuun siif bu'aa maal buuseera. Fakkeenyaaf mee waggaa tokko waggaa lama kanaan dura tiiktookii irra turteettaa waan nama ilaalteettaa oduu siyaasaa odeessiteettaa parsanaalii siif maal si fayyadeera. Mee na fayyadeera warra jettan
Koomentii irratti na barreessaa. Kanaafuu of jijjiiruudhaa fi of sirreessuu qabna jechuun dhibaa taanee kaanee yeroo keenyatti otoo hin fayyadamiin turre boru ofis komachuu hin dandeenyu, nama biraas komachuu hin dandeenyu. Kanaafuu pointiin biraan ani sirriitti isiniif dabaluu barbaadu piraayoriitii kennuu danda'udha. Wanta goonu tokko piraayoriitii kennuu danda'udha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa wanti nuti hojjechuu qabnu 5tu jira, 6tu jira yoo ta'e isa kamtu baay'ee arjantiidha, isa kamtu baay'ee barbaachisaadha, isa kamtu the most important activity kan ta'e adda baafachuu qabna. Isa baay'ee barbaachisaa ta'e dursa hojjennee activity biraa immoo itti aansinee hojjenna, activity kan biraa immoo itti aansinee hojjenna jechuudha. Isa most important ta'e dursa piraayoriitii kennuu qabna jechuudha. Activity garaagarame bakka afuritti baasan isinitti himaa. Inni tokkoffaan importantiidha, arjanti kan ta'edha. Barbaachisaadhas arjantiidhas. Wanti nuti hojjechuu qabnu piraayoriitii kennuufii qabnu wanta importantii fi arjantii ta'eefidha. Pointiin inni lammaffaa maalidha? Importantiidha but not arjanti. Wanti tokko nu barbaachisa garuu arjantii miti taanaan yeroodhaaf hooldi yoo goone yoo hojjechuu baanne yeroo akkoo goon. Fakkeenyaaf dhiirri umriin isaa waggaa 19 tokko yaa dhiirri tokko gara fuulduraatti fuudhuu qabaa, jaalallee qabaachuu qabaa hiyyeessa. Garuu umrii isaa waggaa 19 irra jira yoo ta'e jaalallee qabaachuun isaaf impoortaantii yoo ta'e arjantii miti. Suu ta'ee gara fuulduraatti erga hojjetee erga of dandeetii qabachuu danda'a waan ta'eef yeroo isaa jaalallee faana waan garaagaraa irratti gubura hojii irratti yoo dabarse yookiin barnoota isaa irratti waan hojjetu irratti waan harka isaa irra jiru irratti yoo dabarse gaariidha. Wanti kun impoortaantiidha garuu arjantii miti. Kanaafuu wantoota impoortaantii fi arjantii ta'e irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Gochoonni tokko tokko immoo impoortaantiis miti, arjantiis miti. Fakkeenyaaf viidiyoodhuma namni wayii gadhiisee scroll gootee ilaaluun siif homaa irraan argatu taanaan wanti kun siif impoortaantiis miti, arjantiis miti. Yoo ilaaluu isaa tootaalii dhiisuu qabda. Wanta akkasii karooruma kee keessa iyyuu galan irratti xiyyeeffachuu hin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf aakshiniin inni kan biraa immoo not important but arjanti kan ta'es jira. Sin fayyadu garuu arjantiidha. Raawwadhu siin jedha, godhi waan sun raawwadhu siin jedha. Arjantii sitti ta'a garuu sin fayyadu. Akshinii akka kanaas tootaalii dhiisuu qabna. Piraayoriitii itti kenninee kan hojjechuu qabnu wantoota impoortaantii arjantaan irratti jechuudha. Egaa viidiyoon kun baay'ee sin fayyadeera jedhee yaada. Gara fuulduraatti dhimmoota taayim manaajimentii fi akkasumallee personal diviloomentii fi teekinooloojii rileeted ta'e chaanaalii kanarratti kan argattan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammallee sabskiraayib gochuun dagatiina. Viidiyoo kana immoo laayik godha. Viidiyoo guyyaarraa kanarraa wanta barattan yoo qabaattan dhimma kanarraa baradheera. Kanarratti galatoomi. Kanarratti immoo sirreessi jedhaatti yaada keessan na barreessa. Ammuma warri na ilaaltan kun comment section irra galuudhaan yaada qabdan na barreessa. Waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatii walitti deebina. Nagaan turaa guys.